Ashama akkam jirtan baga nagaa jiraattan. Paayinoor akkaawuntii namni hin beekne hin jiru. Namni hedduun ni beeka. Paayinoor akkaawuntiin jechuudha kafaltiiwwan onlaayinii addunyaa waa kan ta'e kan ittiin kafaltiiwwan ittiin erginuu fi ittiin fudhannudha jechuudha. Kanaaf akkaawuntii kana wajjin bannamee hanga xumuraatti daawwadhaa. Jalqaba maal gootan kiroom biroozarii keessan bira ni soontu. Kiroomii keessan haala kanaan isinii dhufa. Achi booda iddoo sarchi baarii kanatti maal gootanii barreessitu pioneer.com jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaan barreessitan yoo barreessitan akkanatti isinii dhufa akka amma argitan kanatti pioneer.com kan jettu isheen tun jirti sirratti kilikii godhattanii yeroo tokko jechaadha. Amma egaa haala kanaan isinii dhufe interfeesiin jalqaba isinii dhufu kana fakkaata. Amma iddoo reejistarii tan dhuftan galmaahii kan jettu irratti kilikii godhattan jechaadha al takka. San booda let's get you registered jedha. Karaa galmaahii jedha. Amma maal gootan to get paid send payments and more jedha. Kanaaf iddoo kanarratti tuttan amma paymentiiwwan fudhachuudhaaf irra caalaa kan barbaadamu kan jalqaba kanarratti. Sana booda ka haala kanaan naa dhufa imeelii itti galchaa jechaadha. Amma Gmail akkaawuntii kiyyaas biratti galchaa. Kunoo ka amma imeelii kiyya galcheetii jira. Sana booda next jedhaan jechaadha. Amma ka kunoo haala kanaan naa fide verify your email jedha. Imeelii kan kee kana verify godhi jedha. Imeelii kiyya inboxii keessatti naaf ergameetii jira jechuudha. Amma kanaaf next jedhaan jechaadha. Amma right naaf godha greenii naaf godha magariisa jechaadha. Next jedhaan jechaadha. Amma ka erga next jedhanii haala kanaan naa fida. Amma maalinni biizinasiin kan kee kana dura mootummaadhaan wal qabsiistee jirta jedha. Kanaafuu not registered kan jedhu kanatti kilikni godhaa. Sana booda maqaa kiyya na gaafata. Maqaa isa duraatii fi isa boodaan hin galchaa. Asitti maqaa kiyya, asitti maqaa abbaa kiyyaan hin galmeessaa. Sana booda next kan jedhu irratti kilik godha jechaadha. Sana booda biyyoota na filachiisaa biyyoota addunyaa guutuudha kanas keessa jiran jechuudha. Kan pioneer akkaawuntiin jechuudha eeyyama kennee guutuun as keessa jiranii. An amma biyya keessa jiru sana filadheeti jira. Sana booda next jedhaani. Achi booda telefoona lakkoofsa bilbilaan na gaafata. Asitti barreessa jechaadha. Lakkoofsa barreesseeti jira. Sana booda erga barreessee karaa WhatsApp moo SMS'dhaan siifaa erguu jedha. SMS irratti deeffadha jechuudha. Karaa meesejiitiin akkanaaf ergu. Sana booda next irratti kilik godha jechaadha. Amma ka koodiin naaf seenii jira jechuudha. SMS'n meesejiin bilbila kiyyaarra naaf dhufeeti jira. Amma niin galcha jechaadha. Kunoo amma barreeffadheeti jira. Next jedhaan jechuudha. Sana booda ka haala kanaan amma naaf fidee jira. Amma paaswordiin galfadha jechuudha. Paaswordiin keessan kan ta'uu qabu lakkoofsi keessa jiraachuu qaba. Tokko hanga sagalii keessaa tokko keessa jiraachuu qaba. Qubeen keessa jiraachuu qaba. Qubeen kaapitaaliin jechuudha. At least 7 ol ta'uu qaba jechuudha. Amma asitti niin galmeeffadhaani. Noo galmeeffadheetiin jira. Deebi'ee asitti isa kanarratti kilik godheet register jedhaanii jechaadha. Amma haala kanaan dhufee provide info and documents about your business. Waa'ee biizinasii keetii dokumentii fi wantoota barbaachisan galchedha. Amma let's go ka jedhu kanarratti kilik ni godha. Waan inni naaf fidu tokko tokkoon ni filadha jechuudha. Maal irratti hundaa'e kan jedhu kan barbaadan filachuudha dandeessan jechaadha. Kunoo nama tokko filadhe isin kan isinitti tole filachuu dandeessanii. Sana booda next jedhaanii waan inni isin gaafatu guutuutti deebisuudha qabdan jechuudha. Here will your payments come from. Paymentiin kan keessaa dhufaa kan jedhu filachuu qabdu. Sadeen irraa yoo ni dhufa. Sana booda next jedhaan jechaadha. Which market place kan jedhu kanallee ni filattu jechuudha. Market place keessan jechaadha. Alibaba kana fakkeenya filadheeti jira. Ani rakkina qabu kan barbaadan just akkuma guuttan qofaa fi kan inni isin ajaju. Kanaafuu transakshinii gaggeessanii yookiin immoo kan irra kafaltii isin kafalame yookiin immoo isin kafaltaniirtanii jedha. Ani immoo in kafalle jedhaani. Kanaafuu next jedhaan jechaadha. Amma thanks for telling us about your business activity jedha. Kanaaf continue jedha jechuudha. Iddoo kana gaheetiin jira ammaan tana continue jedhaani. Haala kanaan naaf fida jechaadha. Amma as kenneetii jirra waa'ee websaayitii keenyaatti kan itti galfanne waa'ee social media yookiin miidiyaa hawaasaa kan fayyadamnu. As biratti liinkii isaa kaayaa jedha. Facebook ta'uu danda'a waan barbaadan. Ani YouTube kiyya as bira kaayaa jechuudha. Amma YouTube. Sana booda ka ergan as ga'e amma next kan jettu kan irratti kilik godha jechuudha. YouTube kiyya as kaayee isin Facebook ta'uu danda'a. Social media barbaadan as kaa'uudha dandeessanii. Sana booda next jettuun jechaadha. Amma ka biyya isin filachiisa biyyoota where does the majority of your business activity place eessatti irra caala biizinasii kan gaggeeffatudha. Amma Afrikaa kanan filadha. Sana booda next jedhe gara gadii kanatti next jedhaan jechaadha. Amma haala kanaan naa fide verify your ID with selfie suuraaf kaasuudhaan bilbila keessan yookiin immoo koompitara keessan yookiin desktop keessan ofitti garagalchuudhaan akkasuma valid government issue photo ID yookiin immoo paaspoortii ta'uu danda'a. Waraqaa dijitaala ta'uu danda'a. Isa kana galchiinaan jedha. Iddoo kanatti jechuudha. Personal detail information as biratti guutii naan jedha jechuudha. Amma continue kan jedhu kanarratti kilik godha jechaadha. Amma maal jedha? Please prepare your documents
before starting the process kana eegaluudhaan dura maal gochuudha qabda suuraa kankee wantoota barbaachisu fuula kee qophaa'uu qabda jechuudha fuula kankee qulqulluu qophaa'uu qabda akkasuma paaspoortii isaa ta'u ID biyya digital ta'uu danda'a waan kanneen keessa qophaa'ee jechaa jira jechaadha sana booda next jettuuni amma ID keessan isin gaafata dokumentii jechuudha dokumentii keessan as biratti ni galchitu jechaadha sana booda start iddoo jettu kanarratti kilik godhattu jechaadha sana booda continue kedhu irratti kilik gootu ammas jechaadha sana booda kaameraa keessan eeyyama kennituuf jechuudha allow this time kan jedhu sana booda kaameraadhaafis eeyyama kennitu jechaadha taniin suuraa keessan itti qabdu haala amma inni argisiisu kanaan jechaadha continue jettaniini kunoo dokumentii kiyya naaf waraabaati jira automatically capture godhe jechuudha autoodha wantichi kunoo naaf waraabeetis kan gochaa jira process gochaa jira jechaadha process naaf gochaati jira kunoo haala kanaan paaspoortii ta'uu mirkaneeffateetii paaspoortii kiyya kana paaspoortii ta'uu mirkaneeffatee sana booda continue jedhaani as biratti dhufee continue jedhaan jechaadha perfect jedheera salfee fuula keessan galchaa jedhama fuula keessan galchaa naan jechaati jira fuula kiyyatti qajeelcheeti continue jedhaan jechaadha continue tanarratti klikniin godha fuula kiyya naa galchaati jira kunoo na filatee jira na fudhatee jira jechaadha ammas akkuma argitan kanatti we are reviewing your info jedha kunoo amma information kiyya ilaalaati jira kanaafu confirm and continue jedha haala argitan kanaan data kiyya naa fidee jira ID kiyya passportii detail information isaa guutuu akka argitan kanatti naa fidee jira confirm and continue kan jedhutti click godhadha jechaadha amma kanaaf amma what's your nationality and the country of residence biyya kan kee jedha kanaaf hamma na filachiisaati jira iddoo kanatti akka amma adreesii kiyya niin galcha jechaadha adreesii kiyya niin galcha kun ofiisaatii naa fida RC Bekoji sana booda next jedhaan jechaadha haala kana erga galmeessadhe next irratti kilik godha jechaadha iddoo zip koodii kana duwwaa gootanii finfinnee yoo jiraattan 1000 gootu jechuudha amma ka baankii akkaawuntii kan fayyadamta naan jechaati jira asitti baankii niin filadha jechuudha commercial bank of Ethiopia niin filadha kuno commercial bank of Ethiopia kana niin filadha jechaadha asirratti kilik niin godha achi booda next jedhaan jechaadha amma ka bank account currency na gaafachaati jira Ethiopia filadha Ethiopiaadhaan currency kiyya jechuudha sharafa Ethiopiaatiin waan ta'eef sana booda account holder na gaafata kuno account kiyya isaa Ibrahim J jira account kiyya niin barreessaaf amma account kiyya sitti galmeessa kuno barreesseeti jira akkuma argitan ka account kiyya galmeesseeti jira sana booda next jedhaani sana booda terms and conditions isaanii irratti jechaadha akkaataa ittiin bulmaata isaanii kana irratti kilik godhadha jechaadha confirm to continue kan jedhu jira we are reviewing kan jedhu jira amma ilaalaati jiru review gochaa jira jechaadha amma automatically amma ka interface kana fide fuula kana kanaaf here are documents we need to verify your info jedha amma verify your address jedha address kiyya amma submit gochuun qaba jechuudha amma kana nagaafata documentii wan adda nagaafata service or utility pay ka wayin kafaltan jechuudha receipt wan adda sin gaafata kanaaf amma isin ani receipt akka tasaa ta'e wifi mana kooti receipt tele birri kan ittiin kafalee waan qabuuf receipt sanatti galchaa isin immoo receipt barbaadan kafaluu dandeettu asirratti galchuu dandeessu documentii kana booda isiniif xumuramee jira sana booda kunoo step 1 sadiin kana fixe step 4 arfaffaadha kafaltii kafaluu kin immoo payment fudhachuudha jechuudha haala kanaan xumurtu kanarraaf jenne kanuma hawraa bulaa dibana waan isin galee jiraate gaafii nu gaafadha